Galatooma. Asham alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faanaa kun Ritaa Shoo boqonnaa lammaffaadha. Season 2. Har'as keessummoota lama isiniif affeeree jira. Koomaander Artiist Laggassaa Guluummaa fi leenjisaa kiroogiraafara akkasumas baashaa Abbabaa Tolasaa. Qaamota nageenyaa lamaan kana aartii hojii wal qabatee turtiin isaa waliin taasifnu ni jira. Hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana turtan gamanumaan isin affeera. Qopheessaaf dhiyeessaan Riitaa Taaddalaati. Gama ogummaa daayirektingiitiin Nimoona Riitaa kaameraa Farahaan Mohaammed ogeessota istiidiyoo kanneen biroo waliin isin faana turra. Kan akkanatti na bareeche Abbukki Protocol magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaad jalatti argama. Guddaa galatoomi jennaani. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu keessummoota lamaan kiyya zaa isaanii eeggatanii nu waliin turtii taasisu. Hanga xumura sagantaa Riitaa Shoo nu faana tura. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galatoomi jennaani. Koomaander Laggassaa Guluummaa. Baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegde. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Isheen tun maal jechuu? Isheen kuni nagaa wal gaafachuudha. Akkam jirtu jechuudha. Kabajaa namaaf kennu jechuudha. Akkaataa dhumti harkumti tun itti teettullee akka qabdi nafa akkana kun ta'uu hin danda'amu. Inni kun kan makalakaati. Keenya garuu garagara kan poolisii fi kan makalaakaa. Waan ajaa'ibaati. Sirba baay'ee bareedaa ta'e tokko akka waliigalaatti qaama nageenyaa irratti hojjetu gaachana kudha fakkaata mata duree sirbichaa. Waa'ee ogummaa keetii kaasaa sirba kana hojii wal qabatees wantoota tokko kaasaa waliin turtii taasifna. Mee jalqaba gara sirbichaatu sun dhufin dura gara ogummaa kanaatitti bara kam seente yeroo soo maalinni gara ogummaa kanaatitti makamuudhaaf kan sababa sii ta'e? Ani duruma irraa kaasee poolisii ta'uu nan jaalladha. Poolisii yeroon argellee nan jaalla. Kuffiyyaa poolisiin godhadhee gara baadiyyaa fa'aa deemaa ture. Osoo eebbifamin? Achumarraan namas waan hin jaalladhuuf akkuma tasaa fedhii makiyya ture. Bara 1986 carraa kan argadhee leenjii poolisii Oromiyaa Sanqalleetti leenji'ee achirraa gara Harargee deeme jechuudha. Harargee? Okay. Ani baay'ee ogummaan poolisii kun dur barataa taanee hundi kenna. Maal ta'uu barbaadde gaafa jedhamu akka carraatitti ogummaalee waamaman kun dooktoreedha. Kun injiinaradha, kun poolisii jedha, kun barsiisaa. Ogummaalee arfan kana keessaan bahu. Ogummichi jalqabumaa hubannoo gaarii qaba biyya keessatti jechuun danda'ama. So erga achi baate Harargee. Mee adeemsi hanga koomaandara ta'uu kanaatitti jiru maal keessa dabarte? Dhugumatti namni hundi poolisii ta'uu hin danda'u. Namni yeroo barate waan barbaade irratti dorgomuu danda'a. Garuu namni poolisii ta'u leenjiin poolisii qofatu leenjisee gara hojiitti bobbaasa. Hanga sadarkaa amma jettuutti immoo kan ga'u nama geessisu tokko uummataaf amanamaa ta'uudha. Hojii ofii cimanii hojjechuudha. Jaalala namaa qabaachuudha. Hojii ofii dursa kennanii hojjechuudha. Namni hojjetu hin guddata. Amma guddina ogummaa keessan kan hojii wal qabatee jiru tokko amata lakkoofsuun dirqama moo jagnummaa hojjechuutu
Fakkeenyaaf amma umurii ammaatti jirtu kanarratti hilmaamuu hin danda'a umuriin kee hagam akka ta'e. Fakkeenyaaf amma Ritaan osoo poolisii ta'ee waan bareedaa ta'e tokko yoo hojjedhe saajinirraa ka'ee yookaan immoo noormaal poolisiirraa ka'ee kumaandara ta'uu hin danda'a. Moo dirqama amanni lakkaa'amuu qaba? Dirqama amanni lakkaa'amuu qabu. Tokko barnoonni murteessaadha. Barumsi keessa hin jira. Barnoonni murteessaadha. Turmaan illee murteessaadha gulantaa poolisii keessatti. Kan biraa jabduu namni hojjete namni wanta barbaachisaa ta'e wanta sarraa eegamu aarsaa kaffale guddina ni argata. Kana mootummaadhaan murtaa'eet karaa kanaan kan kennamu. Ani amma maafan kaasete atileetonni amma keessan hin jiru atileetonni poolisii federaalaa yookaan iddoo garagaraa nageenya kan hojii wal qabatee kilaboota tokko tokko keessa jiran biyya alaa deemanii biyyattiidhaaf warqee yookaan waan bareedaa gaafa hojjetan fuutanii mataalaqaa akkasumatti poolisiin tokko dargaggummaa isaatti waan bareedaa hojjete sadarkaan guddaa ta'e tokkotti kennamuu hin danda'e kan jedhu kana kaasuu kan poolisii qofa miti namni kamiyyuu namni ciminaan hojii isaa hojjete wanta mootummaan irraa barbaadu wanta uummanni irraa barbaadu namni argata badhaasa adda addaa ni argata. Kan biraa yeroo baay'ee amma biyyi teenya waan keessa jirtu hin beekama. Namni waa'ee biyyaa hubannoo inni qabu poolisii ta'uu raayyaatti makamuu hubannoon jiru mootummaa irraa qabee waan sirrachuu qabu natti fakkaata. Maaliif amma biyyoota tokko tokko gara Eeshiyaa yoo deemte umuriin kee jabaate taanaan gara kaampitti seentee ogummaa lolaa kan leenjitee baata. Uummanni hunduu raayyaadha. Uummanni hunduu poolisiidha biyyoota tokko tokko keessatti. Biyya keenya keessatti illee waa'ee kanaa hubannoon waa'ee biyyaa ogummaa kana namni osoo qabaate. Dhugaadha. Kuni amma biyyi biraa yeroo barate gara waraanaa seeneet sanarraa bahee gara hojiitti deema. Gara ogummaan biraatti deema. Nu biratti garuu kun tokko dhuguma akkuma jedhame amma ammallee kun dhiyoo kana jammarame malee osoo namni hundinuu barate ati raayyaa ta'uun keessaa'uu qaama kana ta'uun nageenya namaa uummata eeganii namni qaama nageenyaa eegduun qabadhee nagaan rafee nagaan bulee hogguu ka'u waan kana caala nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf biyyi tokko immoo raayyaa mataa yoo qabaachuu baatte biyya jedhamuu hin dandeessu. Raayyaa ta'uu qofa miti. Raayyumaafuu ilaalchi namni keenya duraan qabu sirrii miti. Amma namni raayyaa waa'ee raayyaa bare malee. Biyyi tokko yoo daangaan ishiin eeggamin biyya ta'uu hin dandeessu. Yoo nageenyi biyya tokkoon eeggamin guddinni hin jiru. Biyya kana keessatti namni hojjetee buluu hin danda'u. Bahee galuu hin danda'u. Yoo qaamni nageenyaa kun hin jiraanne. Kanaaf kun fuulduraatti itti yaadame. Fuulduratti itti yaadame. Dhaloonni amma jiru itti seenee raayyaa cinaa hiriira jechaa ture. Duraan immoo sirna dhiyoo nu dura dabre sana keessa jibbiinsa achirraa dhufe. Dhugaa dubbachuudhaaf inni dhiibbaa qaba. Achirraa dhufe qaama nageenyaa ana namni bakka kennu xiqqoo achirratti rakkoon uumamee ture. Amma garuu dhimmi biyyaa dhufee jira. Dhimmi tokkummaa dhufee jira. Raayyaan kabaja argatee jira. Kun akkanumatti itti fufuu qaba waan jedhu qaba. Koomaander guddaa galatoomii anillee sagantaa Ritaa Shoo kan ilgan jalqabee Koomaandara jalqabaa intarviiyuu godheedha. Ani normaalii sagantaa Ritaa Shoo kun aartii Oromoo guddisuudhaaf kaayyoon inni guddaa aartii gaafa jennu kallattii hedduudhaan kaasuu dandeenya. Parsantii 25 ta'e ammootu Oromoodhaaf waan bareedaa warreen hojjetan kan itti dhiyeessinee muuxannoo uummataaf akka qoodan goonu jechuudha. Sagalee bareedaa qabdaa. Maaliif hanga ammaatti turte ogummaa poolisii cinaatitti aartii deemuu hin danda'uyyuu moo hanga Koomaandara taatutti eegaa turte? Kuni sirriidha. Gaafii namni baay'een naa kaasu kun ani keessa koo jira. Poolisii qaxaramee ergan gara sana deeme sadarkaa hooggansaarran ture. Nan sirba kana karoora numan qabaa numan barreessaa ajandaa keenya nutti baay'ate achuma irratti hin darbaa. Amma immoo waan inni daran na kakaase tokko haaluma biyya amma keenya kanaa wal qabate. Biyyi keenya amma haalli keessa jirtu qaama kabajni maluuf eenyu akka ta'e illee sirriitti ibsiteerta. Geerarsichi baay'ee tokko nama kakaasaa baay'ee gara sammuu nama tuqaa. Mee bu'aa ba'iin yookaan immoo waan kana hojjechuudhaaf haalli jiru maaliif dandeettii isaa malee muuxannoo istiidiyoo seenuu kana hin qabdu. Hojii kana keessa erga seentee boodamee waan ati hubatte maali? Ani dhugaa dubbachuudhaaf amma sirbicha namni naan qopheessine yeedaloosaa walaloosaa anumatu qopheesse
Hanga waan kana baasutti namni maraate naan jedha hanga jedhutti dhugaa dubbachuudhaaf. Edaanuu aartiin namni bakka muuziqaa baasan sanattis wal agarreerra namootaan. Isaanis akkasuma achi keessatti dhiibbaa si'achi deddeemanii artistummaa ta'uunis akkuma ogummaa keessanii ni ulfaata. Ogummaa sanaan ulfaata. Hiriyoota kee ogummaa kana keessatti warreen jiraniif koomishinii irraa qabee sitti boonuu qabu jedhee yaada. Galatoomis hin ja'a. Mee sirba bareedaa kee kana gaachana koo affeerree adda ba'uuf deemna waan ta'eef dhumarratti ergaan ati qabdu maali? Maal naan jedhan seete yeroo tokko sirbuma kana goon sirbu maaliif yeroo qabdee sirba poolisii kana namoota baay'ee biratti akka dhaggeeffamutti akka namni maal godhutti maangoonee waan jedhu namni naa kaase. Maaliif namni yeroo ammaa waan biraati kan barbaadu lakkiin jedheen. Ani poolisiidha ogummaa kiyya keessa kiyya jira. Sirbi kun immoo takka akkan sirbamne nan beeka. Poolisii sirbi faarsuun sirbamne. Ani kan hin barbaade poolisummaan keenya birrii 5 birrii 10 yoo waanuma sanarratti hirmaate anaaf baasii kiyya naaf deebisaa. Kanaaf inni kaan yeroo qabaa. Kun immoo sirba akkanaa kun anaaf kana sirbuu kootti gammachuun qabaa waan jedhuun deebiseef. Dhuguma kanaaf ani qaamnis cinaa dhaabachuu qabu dhaabachuu qabaa. Namni warri na gargaaru qabu warri qaamni ilaallatu deeggarsa isaanii akkanaa godhan. Ani waan biraa osoo qabaadde osoo hin ta'in nama biraallee hin gaafannee waanni kun maaliif na keessatti hafaa maaliif yeroo isaa yeroon sirbamu amma jedheetin amma waan kana yaadeetti malee sirbu osoo ta'e duraanis nan sirbaan ture. Kanaaf kanuma jechuudha. Qaama galateeffattoo jiraate carraasii kenna. Qaamni nani galateeffadhu kolleejjii poolisii Oromiyaa kan biraa olumarraa osoon poolisii ta'uu baadhee gaggeessaa gaarii waan gubbarraa qabnuuf poolisii ta'ee hangammaa haamileen qaburraa ka'een kan hin sirbee qaama keenya hunda koomishinii keenya ni galateeffadha. Thank you. Fi maatii kiyyalleen nan galateeffadha. Koomaander Laggassaa Guluummaa kanatti aansee nama cimaa ta'e tokko hojii keellee kan hojjete Abbabaa Tolasaan affeeree haala hojii kee kanaa fi muuxannoo isaa irraa qoodannaa. Si wajjin turtiin qabnu kana fakkaataa guddaa galatoomna. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galatoomi jennaani. Abbee poolisiidhaa, leenjisaadhaa, keeroogiraafaraa, daayireektaraa, saajin olaanaa yookaan baashaa inni hundarra xiqqoo ishii nageenya kana wajjin wal qabatu waan ta'eef isaan asii waamnu moo kamis yaa waamnu? Saajin olaanaa Abbabaa Tolasaa akka feeti. Baashaallee hayyee abbee chiirsi haa jennu haasa'uudhaaf deemnu waan ta'eef. Ajennu. Hayyee aartii Oromoo gama shubbisaatiin aartiin Oromoo sadarkaa kanarratti akka ga'u namoota shoora olaanaa taphatan keessaa Abbabaa Tolasaa adda durummaadhaan kaa'ata. Shubbisni Oromoo saayinsii wajjin wal makatee akka guddatu sadarkaa kanarratti akka ga'u har'a akka ogummaatitti dargaggoonni hedduu aadaa keenya guddisuudhaaf wiirtuuwwan garaagaraati shubbisaan namni ogummaa shubbisa kana itti eebbifamee baandota garaagaraa keessatti itti qacaramaa jira. Afaan garaagaraatiin shubbisni aadaa Oromoo maal akka fakkaatu afaan Amaariffaan miidiyaalee gurguddoo irratti leenjii gaafa kennitu daankiraa kaasuun ni danda'ama. Daankiraa Hagarinya miidiyaa irratti aartiin Oromoo saboota kanneen biroo filee sirriitti akka galu shubbisni maal akka fakkaatu leenjisaa baateetta galata guddaa sii qabna. Abbee irra caalaa mudannoo kee kaasaa yeroo bareedaa dabarsine waan ta'eef yeroo tokko naan jedhan galma barkumee miilneemitti jechuun sagantaa guddaa tokkotu qophaa'ee jedhan. Sagantaa san keessaa yoo jetteen baata balbarratti eegdoon eessa deemaa jirte jennaan ani miseenseetta. Okkee hin baata xiqqoo turte ammas yoo jettee baata dhumarratti waan ta'e natti himi. Hawwisoo biiftuu Oromiyaa waliin hojii wayii dalagaan ture. Bara san poolisiin taane. Miseensa jechuun miseensa baandiiti. Miseensa baandii biiftuu Oromiyaati. Amma as miseensa nuyi baandiidha. Baandiidha miseensa jennaan nan bahe. Ammas yoo deebi'u
karam deemta naan jedhe ammas. Miseensa baandiiti sitti meen ture bara. Ammas yeroo sadaffaa amma beetan yoo deebi'u karam deemat maal sitti mee miti miseensa si. Maal asii bineensa laalte maal miseensa naan jedha jedhee na qabatee jechuudha. Achuma nagadhiisi ta'uu dide ijoolleen keenya kaatanii dhufanii hayi lakki barri baandii miseen maali yeroo sadii miseensa naan jedha as bineensi ni jira akkas naan jedheeti. Mudannoo baay'ee bareedaadha. Ijoollee irratti himan. Kara poolisiitti hin dhufne miseensa poolisii hin taane baandii gaachana poolisii keessatti hin makamne hawwisoo biiftuu Oromiyaa keessan ture. Wiirtuuwwan garaagaraa bantee ammaan tana dargaggoota hedduu leenjisaa eebbisiisaa jirta. Dhaloota bakka si bu'u horachaa jirta. Guddaa galatoomii ijoollee akka ajaa'ibaatti leenjisaa jirta. Abbee shubbisaan amma sitti agarsiisuudhaaf deemu kuni namatu na ergee Abbabaa Tolasaa 2000 Uumaan qabu gara fuulduraatti abbeedha moo barreechaa baqqalaadha jedhanii na ergan. Siimoo barreechaa baqqalaadha mee haalaalu daayireektarii keenya immoo naannoo agarsiisu. Bareechaa baqqalaa afaan tunatti hiriyoota keeti. Waltajjii guddaa tokko irratti gara Boorana Gujii deemtee na fakkaata. Baay'ee tokko na bohaarsa waan ta'eef. Guyyaa foon dheedhii kara'ee kana nyaatteedhaan. Amma foon dheedhii kana Boorana Gujii na fakkaata argadheettee nyaattee booda irratti foon ra'ee immoo nama barreef xiqqooshii garaagaraa kana nama mucuceessa. Waltajjii irra baatee bakkuma shubbisaa jirtutti inta balaashaatee dha. Seeraan kun beeti. Akkas miti. Foon ra'ee oduu hin ta'in galgala hawwisoo biiftuu Oromiyaa waliin baandii biiftuu Oromiyaa keessan waggaa hedduu dabarsee achi keessa Boorana Mooyyaalee deemnee galgala dukkana waan nyaattu san adda baasuudhaaf hin taane. Maal akka nyaanne hin beeku. Amma ijoolleen hedduun isaanii soomii keessa jiru ijoolleen kiristaanaa jechuudha. Ani hin soomu jeetan kan argadheessan itti fufee jechuudha. Nyaadheetan galgala akkamittan ta'a kaachaan bulee jechuudha. Kaachaan bulee gadi ol gadi kaachaan bulee ganama immoo inafu jeetan ittiin gade miriindaa dhugaa. Amma takkan shubbisaa takkan shubbisaa takkan kaachaan oole. Dhumarratti nan dadhabe bakka godinaalee sadii hojjedhee Garbaan hojjedhee Booranaan hojjedhee Gujii hojjedhee tan Wallaggaa eewoo qabannee galle nama 4. Amma keerograafiin keenya maayinni ani fuuldura geerasa jennee namni kan jilbeeffatu ni jira isaan immoo anarratti eeshoo jennee yoo bunu nan dadhabe ani oofoon laalee jira. Wanti ittiin dhufte. Ijin hin dhumne. Maqaa koo balleessu. Ani maali dadhabee jira. Keessaa waan jiruun dhuma seera waan ta'eef. Kanaafuu nan kufe. Kufnaan isaan riifatanii akkanatti na laalu. Akkuma diinaatitti daayirektiin jijjiiran. Uummanni guutuu harka naaf dha'ee jechuudha. Diraamaa hojjetame itti fakkaate uummanni. Diraamaa ani bar kufee jira bakka ani bar ofoon laaleen. Na qabatanii eeboo fi gaachana ol kaanii na qabatanii akka reeffaatti akka diinaatti ajjeesanii dunkaana darbanii karaa hojiitti darban. Ergasii abbeen ra'ee gaafa argu akka ajaa'ibaa baqatedha. Abbeen amma fooni achi booda lakki achi booda ra'ee baqa naaf bahee natti fakkaate. Nyaata? Qulqulleessee sii baasa. Kan ra'ee natti hin fakkaatu. Kan gaala nyaanne kan gaala ta'uu danda'a. Hanga ammas kan ra'een foon ra'een nyaadha bara. Uumaan taane. Uumaan taane. Sirba tibbana bahee Koomaander Artiist Laggassaa Guluummaan hojjete. Miidiyaalee hedduu irratti deemaa jira. Daayirektingii isaa irra caalaa situ hojjete. Mee haala olii garaa hojii sanaa natti himi. Koomaander waa'ee poolisiidha kan sirbe.
hanga ammatti waa'ee poolisii kan sirbee hin jiru. Poolisiin keenya uummata keenya eeguuf halkanii fi guyyaa carraaqaa bula. Uummanni poolisiin waan jiruuf oolees kan galu. Kanaafuu waa'ee poolisii hin faarfamne hanga ammaatti jechuudha. Kanaafuu sirba kana qabatanii yoo dhufan baay'een gammadeen. Tokkoffaan akka miseensa poolisiitti haa ta'u akka artiittis baay'een ittiin gammade. Komishiinaroon adda addaa baay'ee nu gargaaraniiru. Fakkeenyaaf kolleejjii poolisii Oromiyaa meeshaa kennuudhaan uffata adda addaa militarii nuuf kennuudhaan kophee adda addaa nuuf laachuudhaan baay'ee nu gargaaraniiru. Komishiinar Tolchaa, Koomaander Mahammad kolleejjii kan jiran miseensi guutuu nu cinaa dhaabbatan dhalootan guddisan. Ani baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessa jira. Hojiin koo aartiidha. Baandii poolisii keessaa aartii dagaagsuudha. Poolisii cinaa dhaabbadhee aartii koo dagaagsuudha. Hojiin koo. Keeroogiraafii yookaan shubbisa gaafa hojjettu sirba argattee hojjettaa fakkeenyaaf moo jalqaba itti amanuu qabdi? Itti amanee yoo dalagees waan sana jecha waliin dalaga. Ani amma kiliippoota adda addaa amma yoo sitti immoo baay'een ittiin qaanaan. Sirbichi waa'ee gadadoo haasa'a. Isaan uffanni isaanii fi haalli shubbisa isaanii waa'ee gammachuu haasa'a. Gammade. Ta'uu qabu gaa. Fakkeenyaaf si kaasa. Gaachana qabatanii eeboo bakka du'aa jirraa miidhamaa jirra. Du'aa jirraa miidhamaa jirra du'aa jirraa jedha walaloon. Aakshiniin kan argitu immoo akka nama ajjeesaa jiru. Akka nama ajjeeseetti eeboo qabatanii geeraruu jechuudha. Kuni dogoggora keeroogiraafaraati. Fakkeenyaaf si kaasa. Sirba Bilisummaa Raggaasaa. Biilee boombilee yoo ilaalte. Biilee boombilee, biilee daraara garbuu, goota laalii yoo dha'ee bira darbu jedha. Miti? Ka goonee namni afur xab jennaan namni afur moo ceet garagaree laala. Yoo dha'ee bira darbu. Biilee daraara garbuu, goota laalii yoo dha'ee bira darbu. Biilee daraara goraa, goota laalii tokko ta'ee kuma lola. Gara gaafii keetti yoo dhufu sirboota yoo dhufan sirriitti dhaggeeffadhee qarshiif jedhee oduu hin ta'in waa'ee biyyattii keenya kan fayyadu waa'ee uummata keenya kan fayyadu yoo ta'e nan dalaga. Biyyattii kana kan diigu yoo ta'e hin dalagu. Arras borus. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa booda gaafa walitti deebinu amala abbee ni qorraa Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Abbee mee lakkoofsa tokko haga 10 carraa tokko faanatti. Ja. Nama baay'ee nama jaalatanidha. Jibbinaan duubatti hin deebi'an. Kun kan koodha. Kan amma fakkeenyaaf abbeen keessa ishee qulqulluudha. Maal jedhanii naa sirbu baandii gaachana keessa fiildii yoo deemu yaa biyyee qulqullu qonnee nyaannaa lafa gurgurru jedhanii. Maayinni ani nama nan jaaladha. Keessa koo baaseetan nama saniif nan laadha. Nan amana nama gargaaruun baay'een jaaladha. Nama cinaa dhaabbachuun baay'een jaaladha. Akka artiitti Abbabaa Tolasaa mee atis ni beektaa walumaan waan hedduu dabarsine Abbabaa Tolasaa namoota hedduu cinaa dhaabbatee jira. Namoonni immoo Abbabaa cinaa kan dhaabbatan ni jiru. Hin jira. Carraa lammaffaa lakkoofsa lammaffaa. 4. Dhiifama gochuudhaan ni beekamu isaanis dhiifamatti ni amanu. Dhugaadha. Hin buufattaa. Dhiifama gochuuf baasuun qaba. Wakiin namichi sun dhufeet namichi waliin haasa'uun qaba. Good. Wantichi darbe sun haa darbu akkasumatti isan kaasina awwaala waan jedhamu. Hin jedhu. Awwaala maal kan jedhamu hin jiru. Waan san qabadhee laqi dhiise anis nan dhiisa kan jedhamu hin jiru. Amala isa xumuraa. Lakkoofsa. Lakkoofsa 8. Lakkoofsa 8. Nama ni abdatu kanaanis ni miidhamu. Kunuu silaa hin jedhee jiraan. Hin jedhee jiraan.
Hayyaabbe kanatti aansinee marsaa isa xumuraa mallattoodhaan yookaan suuraadhaan ibsuu ta'a. Ani dhufeen suuraa erga laalee booda siif akshiniidha sitti agarsiisa. Nama sanni tilmaamte jechuudha. Hayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaadhaan isin eegna. Riittaa Shoo. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galatoomi jennaani. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Abbee. Qophiidha? Qophiidha. Suuraa jalqaba daawwattoonni fi ani ilaaluu qabna waan ta'eef fuula kee garanatti naannessita. Garanatti? Fuuluma kee. Amma naannessin jedhutti naannofte jechuudha. Suuraa jalqabaa kompiitara. Deebii. Finfinneetti immoo asitti. Okay. Kolleejjii Poolisii Oromiyaa kan gaggeessan Koomishinar Tolchaa. Koomishinar Tolchaa. Hayi suuraa isa xumuraa tarmi fees fuula kee naannesi. Okay. Okay. Amma Laggassaa kan jirtu as fincaa'uun dhorkaa. Ati bar sirriitti ibsiteerta bar. Maali fincaa'u? Ilaal. Jechuun asitti fincaa'u. Maaliif kaasitee normaalii gaaf marsaa sadaffaa kana yaadota namoonni nu kennaniin yeroodha yerootti waa jijjiiraa jirra. Fuulduraaf ammoo xiqqoo ishii kan fooyyee marsaalitti aanatti keessatti illee hin jiraata waan ta'eef mudannoo tokko sitti hima. Namichatu machaa'ee gitiin tiraa dhufee gaafa laalu fincaa'uun dhorkaadhaa maallaqa yookaan birrii 50 nama adabsiisaa waan jedhu arge. Eenyu kun akkana jedhu jedhee laat godhee fincaa'u ijoolleen qe'ee dhufanii kaka'u. Kan booda maal jedhaan hin agarre argeera. Maaliif fincooftanii birrii 50 jenne? Maarree hodhaa birrii 100 kenne. Asumatti nu egaa maallaqa sharafnee birrii 50 isinii deebisnee dhaniini deeman. Gaafa isaan maallaqa jijjiiruudhaaf deeman qaallichi surree hiikkatee gadi taa'ee jira. Isaan booda deebinaan jarri maal ennaan malsiin qabaami birrii 50 isa fudhaa. Maallaqa abdeeni of danda'ee qulqullina guutuu ofirraa raawwatee deebi'aa tokko tokko seera kan kabajnu adabbiin waan jiraateef ta'uu hin qabu. Mee xumura irratti turtii keenya goolabnee jirra waan ta'eef ergaan ati dabarsitu maal ni gabaabbinaan? Gaggeessitoota Moojoo ganda duwwaa tokkoo fi ganda duwwaa lama. As Adaamaa ganda Biqqaa gaggeessitoota achi keessaa kan jiran kutaa bulchiinsaa
lugo. Baandii gaachana poolisii Oromiyaa, Komishinii Poolisii Oromiyaa galatoomaa jechuun barbaada. Hayyee keeroogiraafar Abbabaa Tolasaa turtii bareedaa dabarsinee jirru waan ta'eef maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomii siin jaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin Riittaa Shoo irratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Gama ogummaa daarektingiitiin Nimoonaa Riittaa kaameraa Farahaan Muhammad qopheessaaf dhiyeessaan Riittaa Taaddalaan ture hanga torbanii horaanaa bulaa.